kanaafuu hundi keessanuu akka follow gootan ajabaatanii akka nama kamittuu TikTok irratti geem isaa taphatanii viidiyoo isaa hojjetanii khaleessan akkuma tasaanatti ergatanii hundi keessanuu follow godha ajabaatanii amaree akka guutisisee fi amma kana caalamoo akka moor guddataniif isinillee follow godha. Gurraachi kun waan haadha manaa qabu fakkaata garuu marki dhiifama yoo. Kun gaafun. Guddaadha ree isaan keessa. Akkasii guddaadha. Areedallee ni qaban. Obboraa keenya isa qabu baasee wajju. Doktor kana Imbeisani doktor. Doktor asli di beno. Ilain be ko imbein jettani isin. Dawa jalala. Isa ga qabri cabsee beekanin isin injere fut seenaa isaa keessatti. Qabri ga ta TikTok ga ta follow diga. Ta follow bukiga. Ta follow diga ta follow bukiga. Isin maal hojjettanii isin jechaa jira. Hojii qabdeen Isimo. Ambarata. Kunis barata ada. Kun shufeer. kadhuba Aduba barata wajji baranni baratu. Anu. tokko Kunis la. Shufeer. Gargara shufeerat. manni keessani moo kiraadha? Kira manni kira. Ini kira. Kilaasii dakkitii tana keessa nama afur hin galtanii? Akka keessa nam sadii. Nama jaha isin lama isa jirarre? Lamani rafan. Akkauntiin teenya akka isaatiin rafan. Hashifeeraa kun konkolaataan ka isaati moo kanmoo? Kanama Bajaajira moo Ayisuusi moo ka fe'umsaati? Ayisuusi da. Amata keessa akkas takka dirqii sanga. Miidhagaa Miidhagaa dhufa. Baadiyyaa deeman magaalaan deemu. Isbaaltiin mataa jedhamu isbaaltii malee. Kanaaf addi tun akka toloo seentela. Kana Ispaaltii ree ofii bitaa suuqua. ni macha gummaa foonii natti qa'a. Ni liqimsa. Liqimsee biraa deebisa. Garamne adiyyaa. Shufeeraa ajaa'iba bikka filatee oofu. Biistaa dhagarra malee. Dhagaa hundi. Waan gummaa foonii natti qa'a. Isbaaltiin garayyaati isbaaltiin waan adii adii takkan garree. Zeebraa. Santu garayyaa. Wantu garaa nama guutuu. Gizee magaalaa teenya tana ga'ee biraa deebisa. Ijoollee ajaa'iba. Doktor follow isiniif deebisa amma follow godhaani gosta family follow godhaani doktor. Ayyee. Akkasuma dhiisatti ifaan lambaan dhaamsinu. Mobaayilii ibsataa jirtanii? Ka tiktaakiin ibsattanii kun. Goona jira. Gabbaanee yoo ni bitanneen milishaan shaamaa nu dhoowwite. Halkan gaa. Ni dhamni wattaaddarummaa nu geessuudhaaf deeman jaambarsaniif dhoofonni taa'u jira jaan. Hara manaa san ta'uu baannaan naqatti taalal. Asitti federaalaa beektaa uummanni. Lukkuu dura kana lukkuu. Isaanii biyya bulchaa. Atis dubbisuu hin beektu maal dubbisu? Dardara baadiyyaa. Komentii dubbisuu hin beektu illee komentii dubbisuu hin beeku komentii arrabaa yoo taate dubbisuu hin beeknu dhugaa jetti. Hin baranne bakka komentii arrabaa dhiisaa mi'uutti hin godhina. Yoo komentii nagaa taate deebii bareeti. Baasii fatii mi'uutti jala. Ergaa waan akkasii yoo qabaatte argaa jira. Kun ammoo warra kara geemii deeme kara maalii deeme raachuu waame aslii kiyya sirraan qabame kan yeroo dubbisaa dha bar komentii. Dirqamame sagalee arfumu
Commenti keessan akka nama tasbiihaa qara'u garaa keessatti qara'aa jira. Leenca koo asli ijoollee seeran dubbisaa. Kan isiniin jedhu amma qoosa isin maal hojjettan barattoota arfanu? Bakka mismaatii isaanitti nama lamaatu lama barataa daftaan bultoota lama. Amma TikTokii kanarra akkam ta'uu barbaadda? Maa banatan TikTokii? TikTokii moo? akkasiin taatan kan. TikTokii gatii beekamu biree feemasa ta'uuf. Feemas taanee meeqaa isaa dhaabbiin bardooktaraati maal taate? Hawwii isaanii gaafanne usi namni kumni kudhan halaalu inshallah hawwii fedhii isaanii gaafanne. Hawwiin keessaa itti feemasii ta'uudha moo nama arrabsuudha moo maali amma fakkiin nama yoo argite gisee nama arrabsaa wala. Shugguutti illee dhasumarraa zarraf Oromoo koo jira hunduu wannoo mataa isaa qaba taanatti mataa isaa qaba si galeefi kaayyoon keessan maal isin gargaara? Kaayyoon keenya Oromoo guddisnee akka Oromoo guddatu barbaada. Akka Oromoon bakka geessu barbaada. Wal jabeessinee wal bira dhaabbannee aartii Maali mataa qabda moo tokko ishee waliin qabdan? Amma gaa tokko lama jira amma tokko itti bitame. Nama lamarraa maqanii jechuun. Lama ta'e amma lama ta'e alhamdulillah. Wayi. Alhamdulillah. Bareeda. Amma dabala. Aaree kana dhufee mem. Isin waan gootan isinii himata. Kana amma kennan isin gargaarra. Ana amma ka shaqalataa jiru makkin si waamti jennaan dhufe. Dhageeffadhaamu. Isin nama afurii bakka tokko jirtanii dhalillee akka sappoorti isin godhan dhaga'ee makiinatti himee onlaayiniin turre bakka gargarri takka turuun beeku kamisa iddoo onlaayinii fayyadamuuni. Amma maqaa gosti faamiliin kuni maqaa warri amma isin maqaa moggaafattan kuni Joo Baayidanii wajji ilmaan adeerraniiti. Joo Baayidaniin beektaa mootummaa Ameerikaa. Ameerikaadhaa Joo Baayiden akkamitti ni beekna. Warri isin maqaa moggaafattan kun Joo Baayidanii wajjin ilmaan adeerraniiti ilmaan hamooti. Sigalee warra gurguddaa. Maqaa warra gurguddaa moggaafattan waan ta'eef maqaa gosti faamilii jedhu kanaan YouTube illee banadhaa, page illee banadhaa. Sigalee miti. Ganama yeroo faxartanii kaatan diraamaa gaggabaabaa sekendii 30 daqiiqaa takkaa dalagaa waan achirratti dalaydan asirratti gadhiiftan page irratti illee gadhiisa YouTube irratti illee gadhiisa. Suuta guddataa deemtan sappoorti isin goona yeroo muraasa baatii 4-5 booda nama rakkataa gargaaru malee isin nama ija keessa dabalaalu miti na amana. Hojii kiyya jettee qabnaan akka warra qotee bulaan jimaa qotoqotanitti hojii kiyya jettee qabnaan miidiyaan kuni si kuffisas si kaasallee jechuudha. Garuu miizana ofii abbatu eegama. Kuni gorsa nama waggaa 27 barateeti. Bakka mootuu ammasi isin amma bakka san geettanii uf dandeettanii ittiin waan akka ifaa daataa guuttachuu kiraa manaa maallaqa ittiin waa ifaa kana warri isin maqaa ittiin moggaafattan kunillee baay'ee haftaamidha. Yoo isaan biizii ta'an immootu akka sana naaf makkidan isin gargaaruu dandeenya jechuudha. Ibin yoo kiisa kenna faamilii isin erguu dadhabnellee gisee galgala akkanaas jirru faamiliin kenna deema sappoorti guraa hoo jenneen ijoollee sappoorti isin godhan baay'ee jiru jechuudha. Oromoon nama guddachuuf tattaafatu irratti wal gargaara. Ishii Ayye. amma siigalee waan jechuu barbaade. Bara jira. Isin waggaa kana yuutuubaroota gurguddoo akka Itoophiyaatitti akka Oromootitti qabdu taatan. Bakka hundatti namni gisee rakkate gisee namni wallola isin barbaada isin hojii kenna jettanii dalaynaa waggaa takkan fudhatu baatii jaa. Lallaaboo. Ayye. Shugguxii waan dhaamtuuf qabdaare nullee waan baranne irraa dhaabneef ijoollee.
yaa galatoomii akkuma isin jeetti bakka isin TikTok kanarratti jeetiin jiran musliimeen jiraaf ta'e famous taatan ummata kana biratti illee akkuma isin jeetti amantii tuqinaa gantummaa keessa seeninaa Oromoo waliin qoodinaa waan hin arrabsina waan kanarraa isin fagaannaan yeroo muraasa keessatti famous ta'uu dandeessan. Nama sheekatti argate irraa qaba maki. So waanuma kanarraa of eegaa nama osoo duutan nama arrabsina osoo namni isin arrabsillee namni yoo guddachuu barbaaddan nama isin arrabsuufillee deebisaan kanina. So waan isin mudatu keessatti isin himaa jira. Isin afran nam shan taatanii viidiyoo gaggabaabaa hin dheeressin ammas viidiyoo isin garsaanii gise isin bilbilee isin garsiisa waan hojjettan. Waan akkasii biyyoota biyya keessa deemtanii bakkuma jirtanitti akka poolisiinis milishaan isin hin qabnetti hojjedhaa poost godhaa isin booruu arra namaa isin gargaaru jira booruu isin nama gargaartan jabaadhaa hojjedhaa nutillee asliileen tiktookii duwit isiniif godhaa inneen duwit isiniif godhaa ghost family kanumaan goradhaashi isin shanan wal taa'e. Maqaa bareedaa lafa argattan. Maqaa warra Ameerikaa lafa argattanii warri maqaa kanaa baay'ee haftaamilallee maqaa ofiitiif isin gargaaran isin waan gaarii hojjennan ispoonsara qabdan isin baay'ee carra qabeef nuti kophaa keenya taraa meeqa gangalataa as genne amma maqaa kanaan warri kun baay'ee haftaamidha warra nama biraati iyyuu kennu si galeme isin waan jara gammachiisu waan hojjennan allaqe maasalaama tarte isin wallahi ijoollee baay'ee aramalu maqaa warra maqaa kana ammas gaafa geema taphattan dhuftanii ghost familiin bikka jirtanitti bikkuma hundattuu geemii isin taphattan support isin godhaa jechuudha. Kuni waan ghost family faan jaanidha. Isin support godhan gaafa geemii taphattanis isin garuu waan isin hojjedhaa jabaadhaa TikTok kanatti waan gaggaarii hojjedhaa waan namni itti bashannanuu danda'u fa'aa hojjedhaa. Yeroo muraasa keessatti TikTokii isin guddata. Live sport ni dhuftanii asin akkuma jeetti waan TikTokiidhaa kana fi waan wifi kana namni waan qaburraa nutis qabaanne sun ta'e wal gargaaruun immoo dirqama waan ta'eef akkuma amantittis akkuma Oromoottis jechuudha. Waan qabnurraa immoo isin gargaaran jenneen hanqa isin jabaattanii dhaabbattanii jechuudha. Kana waadaadha. Isin immoo jabaadhaa. Hayyee jechuu barbaada. Baga gammaddanii Baga Oromoon gammada. magaalaa guutuun bibiru jira jaanii bara. maal yaali Ay, ni dhufnaayi. Taraan nuti seenii ilaallu. amma guyyaa lama sadi booda bar yoo ati kararra jimaa bitachuu deemtullee suuraa salfisii wajjin ka'uu si harkifti beerri caattarratti. Arra baaburri guutennee ni bara. Dooni baate jira. Arra baaburri bee jira tikeeta muratanii seentan jenneen. Isaaf owwaa qabatanii caarataan. Caarataan seentan jenneen amma torbaan. Taraan burbuutan jennu. Garbii cabsinee jaan barkaleessa hoblaan ejjisan akka eessa gaabii. Naannoo lafa machaara. Namni duraan dubbifnee oolmaa nama kudha meeqa nu dubbise. Akkasii Ayi. warri duraan Noga gammadan, baay'ee gammadan. Doktor. Asni peepaalii isaanii wanni isaanii keessa waan giiftii qabaniif sanillee baasnee erginaa. Ayyee. Akkasii jabaadha. Ayyee maakii. Boru maal fagoonee dhufuu qabna. Boru waan haaraan. Dhaggeeffadhu xiqqishaati dhaggeeffadhu laayifii kophaa hin kennu fi tiktookiin anka dhumatti si guuruu danda'a. Gizee laayifii dhuftan akkuma waliin kottaa'aya kophaa hin kee laayifii seenteen banatin kophaa hin kee xiqqaadha jechuun gasi darbee isin adabee ammas tiktookii biraa banachuurra gizee laayifii dhuftu isaanii waliin akkuma amma teessu kanatti laayifii seeni. Ayyee. Akkasii jechuudha. Asli waan dhaamtuun isaanii hedduu dadhabee dhugaa ba'uuf deema.
Ani ama borumaal goona waan jedhuufi miidiyaa kanatti firiidamiidhaan abbaan yoo itti tole godhe namatti tola beekta ajajaan miti kawaa godhan godhatti kaameti garuu isin maal gochuu qabdanii tiktaakiin kun kolfaaf qoosaa barbaada waan akkasiisanii laaltanii homa isin gammachiisu ummata kiyya hin gammachiisa jettu laaltee goota ammatti dirqamaa miti hiyyaaltan waan baariyaan ol ka'u hiyyaaltan ka keessaa itti milkooftan itti fuftan amma ka gootanii fi ka dhiiftan ka isinii approve ta'u hin baratan yaalii keessa har'a yoo diraamaa xiqqoo wayii wannoo gootan boru fakkeenyaaf amma nama afurii ingilee bakka tokko galan salphaadha bar salphaa fakkeenyaaf tokko irra faalgarraa ka irra faa tokko lafa rafaa achi haayilaandiidhaan mataa keessa dhooftee gaddeebitee ciifta fakkeenya bara akka namni irra keessaa dhooftu akka nama kolfisuutti fakkeenya bikkaa akkas waan akkasii deemtanii faalaaltan warra gurraacha kana faalaaltan si galeemi oma nama kolfisiis waan sasalphaa gootee gadhiiftee laata yoo biyuun isaas heddummaate akkasuma saniin waan nama kofalchiisu birallee barbaadde barreessuullee minaminis iskiriptii barreessuu jinni waan akkasillee sirri jiru oma gabaabdu wayikkatti oma xiqqoo nama kofalchiiftu wayii barbaadanii yoo moru waan nama sagalee faa jijjiiruun faa dandeettii akkasii namni taalentii garagaraa qabu waan akkasitti ilaaltanii firaankii faa amma isin nama hedduumi nama afuri firaankii faa wal gootan daftara faa wal jalaa dho'isuun iskiriptoo wal jalaa dho'isuun gizee isaa mana barumsaa gahe si galee kun hin muddama ka barataa akka muddamu ka shifeeraa kun amma hin jira fakkeenyaaf waan baay'ee jira qulfii faa jalaa dho'isan makiinaan ka namaati waan ta'eef maallaqa faa jalaa hattan maallaqa jalaa hattan abbaan konkolaataa ofuufaa yoo itti dhiyaattan maallaqa isatti kennitanii dalagarraa faa ariisiftan firaanki dhabee sinigalee waan gaggabaabduu gootan homa ofii mana keessatti hojjettan viidiyoon gadhiiftan sinigalee amma fakkeenya kana fakkeenya fudhattanii wantoota birallee waan guyyaa itti ooltan ishee ayye doktor yoo namni isinii jaalataa dhufe isin immoo dandeettiin keessan bal'iftanii yaaduun isin ufii isin dhufaa deemu ufii isin dhufaa deemu akkasii makillee irra fuudhi fooloo isinii deebiseera faamilii godhanii hundi keessanii fooloo godhaanii wal agarra bakka ayye doktor guddaa galata ulfaadha ayye shugguti Oi. Nyugu ye badinga. Sibar shugguti dal. Tabakatara hunda no guys. Ye tana kiride. No, ana durati rabbi padaye. Ya. Sambodamu host family fa. Silati guje san kai sanu bafte barcha. Durrisu maris. Durri rabbi tanasi. Rabbi disumaatu luwasa betirabi. Abshir. Gaafa famous taatan yoo akkanan daganyaye. Allah. Magaan kee bakka takka dhabamuun qabu warra. Screenshot taamata. Ai. Profile raun bonus screenshot amatan. Eske godatani se profile hale se ini fifi ghost family fannu turte profile na kaya dan screenshot godani Kungura moner. Wai magala magala gutu tura ka de reski shagore. Achara gutu. Nabi bakari sana. Mati modin sana Nage.